Kanrool akkuma dubbataa ture miidiyaa kanarra wanti godhamu faayila waraabamee ol ta'a. Viidiyoon namni akka qoosaatti dalagu boru aarsaa guddaa nama kafalchiisuu danda'a. Barreeffamni namni akka salphaatti barreessee maxxansu boru jireenya namaa keessatti maaliif? Mee fakkeenya tokko isinii kaasa. Namni siingilii tokko guyyaa ani siingiliidha akka fedhe ta'a jedhee dhiiraaf dhalaalleen waan fedhe yoo maxxanse waan fedhe yoo hojjete viidiyoo akka barbaade yoo dalage innillee boru fuudhuu danda'a. Niitii isaatiitu arga. Isinillee boru heerumuu dandeessi. Abbaa warraa isiitiitu arga. Ka hunda caalii nama jibbisiisu ammoo boru ammoo ilmoo argatanii ilmoo teessantu arga. Waan namni har'a akka qaalliititti hojjetu jamee indeennish waan akka salphaatii fi akka qoosaatitti namni har'a hojjetu laal akka salphaatti namni hojjetu boru nama hedduutu arguu danda'a. Gaafa sana ammoo maallaqa miiliyoona kafaltee viidiyoo akka qoosaatitti laayikii 1,200 argatu waan arge walitti boxolee namni dalagu kana maallaqa miiliyoona tokko kafaltee osoo sooshaal miidiyaa kanarraa naa balleessaa jettee balleessuu hin dandeettu. Salaam biyyaa laalam. Wa alaikum salaam hundi keessan hojjaare. Kanaaf please laal abbaan of dhahu of hambisuu jedhan wallaalummaan diina abbaati. Baay'ee namni wallaalaa fi hojii wallaalaa hojjetu namni osoo beeku hojii garee dalagu wallaalummaan diinuma abbaati. Maaliif namni qaroon gocha namni wallaalaan dalagurraa of eeggata. Namni beekaan waan namni gadheen dalagurraa irraa of eeggata. Irraa of eegnaan ammoo sitti gahuu hin danda'u waan ta'eef jecha garuu abbaadhuma sana deebisee miidha. Amma kaleessa pirezidaanti Maammeen dhaqee amantii fiqirizim jedhamu amantii haarawaa dhufe san bira seenee akka qoosaatitti inni kajara waliin dubbataa ture. Amma garuu tooppikii sooshaal miidiyaati tokko lammaffaa namoonni hedduun kan nama hordofan san laalanii badantu jira. Inni achi seeneef ka achi seenuu barbaadan, inni irraa dubbateef ka irraa dubbatu barbaadan. Tooppikii kiyya waa'ee isaa godhatu barbaadeeti miti garuu of eeggannoodhaan yoo itti fayyadamne dhugaa dubbatuudhaaf karaa badiinsaa hamaa ta'uu danda'a sooshaal miidiyaan kun. Sigattal immoo faamilii qaba bar namni kamuu abbeeraa qaba, eessuma qaba, adaadaa qaba. Yeroo ammaa kana amma dur waan biyya Arabaa kana teettee biyya alaa kana teettee ati gootu maatiin kan kee baay'een argan. Amma namu waayifaayi manaa qaba. TikTokii kana TV irra fe'anii, YouTubeii, Facebookii TV irra fe'anii mana taa'ee maatiin namaa daawwata yeroo ammaa kana keessa jecha waan nama gaddisiisu keessaa. Itoophiyaa waggaa 4-5 dura warri biyyaa baatan yeroo isa waayifaayi mana intarneetaa bichaa jira. Amma waayifaayiin kun mana namiitu jira. Intarneetni 4G speedii kana ka qabu bakka hunda keessa galee osoo haadhaaf abbaan keessanuu fayyadamneeti obboleeyyan keessantu TikTokii fayyadamu. Waan ati hojjettu kana guutuu haadhaaf abbaa keettu si argaa jira. Abbo ijoollee shamaraa takka takka dhuftee asirraa funni yoo jettu waan namni siin agarreetti fakkaata yookiin haadhaaf abbaa ofii san akkuma gaafa kaleessa siin waggaa 4-5 dura dhiistee biyyaa baatee oma miidiyaan fayyadamne osoo isaan hin fayyadamne ijoolleen firaa ijoolleen ollaa waan hin fayyadamne itti fakkaata. Dhugaa dubbatuuf garuu akkasii miti. Wanti hundi waggaa 3-4 kana teknooloojiin Itoophiyaa keessatti akka malee babal'atee jira. Intarneetni gahaatu jira. Namni akka fedhetti sooshaal miidiyaa kana arga. So waan biyya alaa keessa teetteetiin qarqar jedhu namu uflaaluu qaba. Maatitu biyyatti sin argaa. Ispeeshaalii ijoollee shamaraatiif wallaahi walbillaahi miidhaa guddaa qaba. Takka takkaan viidiyoo itti dalaganiif har'a akka qoosaati ijoolleen dalaydu ispeeshaalii ijoolleen shamaraa keessattuu shakkii takkaan malitti guyyaa itti gaabbitutu dhufa. Shakkii takkaan malitti maaliif ayidooloojii hawaasa keenyaa ilaalcha hawaasa keenyaa keessa ka jiru dhiirri waan fedhellee yoo godhe irraa bareedaa ilaalcha jedhutu jira hawaasa keenya keessa ni beektan isin keessattuu Oromoo keessatti dhiisni dhiira waan fedhellee haa ta'u yoo maraateellee yoo qullaa fiigellee irraa bareedaa jedhan isin garuu shamaramaaf akkas taate jedhan. Ilaalchi namni keenya shamaraaf qabuu fi ganaa shamaraaf dhiira wal qixxeessanii maali yoo goote irraa bareeda ilaalcha jedhanii akkas hubatu sun hawaasa keenya keessatti ganaadha. Dhufuulleen qabullee jedhee amanaan. Namni namummaadhaan wal qixa garuu shamarri waan gootu qabdi dhiirri waan godhu qaba. Kanaaf miidiyaa kanarratti wanta akka qoosaatitti yeroo baay'ee namni keenya dalagu namoota hedduu aarsaa gurguddaa kan kafalchiisu ka ilmoo isaaniitti darbu ka faamilii isaaniitti darbu ka namni hedduun ilma keenya jedhanii irraa dubbatu itti saalfatan sadarkaa gahan argaa jira waan ta'eef nasihaan akka obboleessa tokkooti ani isinii dhaamuu barbaadu please albeen abbaan kare abbaa qalee jedhan wanti wayii takka
jireenya namaa keessatti taanaan duuba deebisuu hin dandeessu. Gaabbitu duubaan dhufa malee gochi sun duubatti deebi'uu hin danda'u. Kanarra namni kamiyyuu sooshaal miidiyaa kanarratti waan gaarii, waan maatiin keessanillee ittiin qaanfanne, waan isinillee ittiin qaanfanne, waan borullee ilmoo keessanittillee isin darbee ittiin qaanfanne hojjedha. Yoo hin dandeenye dhiisa. Yoo hin dandeenye dhiisa. Yookaan ammoo ufillee maatii keessanillee jireenya keessanillee hin balleessinaa. Hedduu namaattu waan kaleessa godhe, waan kaleessa miidiyaa kanarratti dubbate, waan kaleessa miidiyaa kanarratti itti gaabbee. Waalaikum salaam madam Talilee, welcome. Jirtu waan kaleessa itti godhetti gaabbee garuu duubatti deebisa yoo jedhu mallaqa miiliyeenaan aarsaa fedhe kafalee duubatti deebisuu hin dandeenye waan ta'eef irraa of qusadhaa. Tokko irratti baratuu qaba. Gowwaan qaroon namarraa bara, gowwaan ammoo ofirrattuu hin baru. Namni qaroon waan namarratti ta'e, waan ollaa isaa irratti ta'e, waan hiriyaa isaa ta'e irraa yoo ni barata. Namni gowwaan garuu isarrattuu ta'e hin baratu. Haga lamaa sadiitti deebitu malee. Nasihaan anis ni qabu kana waan ta'eef sooshaal miidiyaa irratti wanta gootan kamiyyuu jireenya keessan balleessaa, faamilii keessan miidhaa, isinuma miidhaa, of qusataa, naamusaan hojjedhaa. Yoo waan gaarii hojjettanoo, yoo ergaa bareeda dabarfattan, wanta gaarii yoo hojjettanoo maatiin keessan isinitti gammada. Ati ka gaafa biyyaa baatu safarri keetii fi warri kee qofti si beeku Oromoo bal'atu si beeku bira darbee Oromoo bal'atu si hin boona. Saba bal'atu si hin boona. Even sadarkaa ummata Itoophiyaatitti illee dhiibbaa uumuu dandeessa. Anamma dhuunfaa kootitti yoo Rabbi dandeettii wayii naa kenne Oromoo qofaaf uumame jedhee hin yaadu. Maaliif? Akka sabaati Oromoo walii yoo ka dhaabadhu taate akka amantii kiyyaatti Islaama addunyaa guutuu waliin dhaabadha. Afaan danda'uu fi waan danda'uun ummata saba biyya Itoophiyaa, lammii biyya Itoophiyaa waliinillee bakka amantii kiyyaatti waliin dhaabadha. Saba kiyya waliinillee saba kiyya kutaa 11 keessaa dhufe waliin bakka Oromummaa kiyyaatti ni dhaabadha. Yoo ati ilaalcha xiqqoo keessaa fi waan qalqalloo xinnoo wayii keessa maartee of keesse achi keessaa ol bahuu hin dandeessu. Yoo ati ammoo bal'isteetiin bakka guddaa wayii gahuu ni danda'a jettee of amansiiste ammoo gahuu ni dandeessa. Maaliif? Addunyaa kanarratti maaliyyuu ka hojjete ilmuma namaati. Rabbiin dachii fi samii waan nu barbaachisu lafa kanarratti nu uume. Kana walitti qindeessee faxaraa sammuu isaanii irraa kun barumsaan, kun dandeettii uumamaa qabuun, kun kalaqaan waan garagaraa kana tiraay godhee yaalee ka itti gahe ilma namaati. Ilmi namaa kun hedduu waan lafa kanarratti uumamee jiru keessaa jabaadha. Garuu jabummaa ofii kan ofitti hin beeku. Gochaayyoo xiyyaara samii irra bararullee, baabura lafarra deemullee, konkolaataa kanallee, telefoona har'a anaafis ati mana Ameerikaa teettee kun biyya Arabaa taa'ee kun Irooppaa Afrikaa taa'ee walitti nu fidee kinu bakka kana nama 200-300 waliin nu qabee nu haasofsiisaa jiru kanallee ilma namaatu hojjete. Nuti hoo ilma namaa san keessaa tokkoo miti. Biyaansi bar teknoolojii namni hojjete san hojjetu yoo hin dandeenye, teknoolojii namni hojjete san waan gaarii akkamitti ittiin fayyadamuu dadhaba ilmi namaa kun. Anamma dandeettiin kiyya, barnoonni kiyya, sadarkaan barnoota kiyya teknoolojii yookiin ammoo pilaatfoormii tiktaakii jedhamu kana, tiktookii jedhamu kana oomishuu hin danda'u yookiin ammoo hojjetuu hin danda'u, kalaquu hin danda'u. Garuu tiktookii addunyaan kalaqxee naaf dhiyeessite kana garuu waan ummata kiyyaaf, saba kiyyaaf, amantii kiyyaaf, anaafis na fayyadu waan gaarii ittiin hojjetuu hin dadhabu. Ani hin hojjenne garuu ka hojjetame kanatti karaa naamusaa fi seeraa fi heera eeggateen itti fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf kalaquu yoo dadhabde kan kalaqame san naamusaan itti fayyadamuu qabda. Garuu yoo kana hin taane tiktookii ati hin hojjenne, dandeettii barumsaa akkasiin qabdu, dandeettii kalaqaan qabdu. Ishi addunyaan itti fayyadame jettee sii kalaqte waan namni kalaqe kanarra dhuftee waan argite yoo dhoobaa oolte, waan argite dubbataa, waan argite hojjetaa, yeroo kan kee waan hin taane irratti yoo qisaasessaa oolte shuu faayidaa. Akka waan bar tiktaakii kana isaanuu arrabaaf yookiin hojii gadheedhaaf hojjetanii fakkeessisan. No, addunyaan yeroo ammaa kanarratti waan namaaf fayyadu dhiyeessaa jira. Ustaazni da'awaa irra yoo barsiise, qeesiin amantii ofii yoo ittiin sabbakate, Protestaantiin amantii ofii yoo ittiin sabbakate, Oromoon Oromummaa isaa
كدلقة بزنس أبو بزنس في أسرائيل تيم بيكسفته الدنيا وان غاري داب دلق الميديا نمني اتين ها تجاجل موف جر اللي بزنس الرا أرجت ولا فوجت كان كينيا قرو أكوان تيك توكي أمانتي التين نما عرب سيراني وجتني تيت أكوان تيك توكي غندان التين نما عرب سيراني وجتني تيت أكوان تيك توكي هجيدو ما قدي بيتشا هجيدو ما قدي بيتشا تيرو جتني الدنيا أمستيتت رفينا من الميديا كان أكوان في وجتني أكوان في ساتي أومشتت يقول لا نمني وان كايو في بربادو أومشت الرت مرقة قوتو تكبر ماله وان الدنيا اتين تجاجل لم يتسي أومشته أتدمو اتين كبد ديوتات اتس غريتش هدونا مكان فتشيسا كناف اتيادا نمني تقول أنا ما إرجاكي يخنا وده برفض هوندا تفرطا في مت هوندا تديدا في مت نمني شان وانا نما دبرسوف كان الرأيو فيدمه هر إرجع دبرسينا مش أيوه فويه سودان تيك تاكي فيدمه جران مالف اوكي انما توكو نمشان كراس الريو دي سودان دي انا ولي نما جا نمني جها كون جهايو غور سنما كدالا فويه سودان دي ني جرچون كناف اتفايدا سوشيال ميديا كنرت اتغافت مبا نوتا دغامو عاملي كينيا في عاملي ماتي كينيا في عاملي حواسه كيسا دفنتي في اللي وفيغنو غچون ناموسان فيدمون نون دفيدا ميديا تيا فيدمنو سينجرا en wali nasa ko baki ya sauna dabbare chai mawrat dabbare ما اقول في كوبا سوون من دبروما يروتو كودو كبر نم اوف صداتا بيتا اوف ما يو اتشار مالف كوبا سو يروت نم دبرو تجرا انا مو اصلا تيك توك ما كان يودا قديرا بيتا بكانا كانتورا ندب آمين 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 اللي عمري كثير فيها بايو ما تكيا كنا يوم قتيسة أبغى ممكن نبكي لسه أقول شيء ده سارة مفروض sorry لا أعرفهم قبل okay guys tapi okay لا هنجر سجلين أيه سجلين كين نامي ما يدري سجلين كينجرو ينجروا يجوا يتلاقوا يعني سيامنا بقى يقاتي بريسيته سمية ما أنتو يوم يوم سي سمية الرابات ولا تقولي كان ميك أمي تاني
aadaa jirtu Ameerikaa. Amiin 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 abiddi ya jazaa wal khairan siin jedha. Galatoo. Mira. Ya umat. Waalaikumsalam. Jira amma sagaleen ko. Jira jedhame. Taap nangootani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ya ummata jaalala. Har'a kana firii keessatti haasawatti jira firoo kiyya barumsa keessi. Dhufutti jira. Irrafne aga galgalaati. Gasti sisna taap goda. Boy. Isa dhufe qaalichummaan ko subhanallah. Taabtaabinaa godhaa bakka agastii isin neqqee hojjifataa jenna. Sumayyaa zalartame. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra alhamdulillah. Amma fara follow debisi. Ifa moji follow debisu ndanda uyona ma ujala basi male. Follow debisu indanda u. Kuma kudangute wanta if. Follow nama debise anin tu miskina. Nama debise gute mulu manarka. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tokkosi ma ebo dinni. Kago jira sete din. Lafti barida lafti ganama subida. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanda keessanii yu isini deebisee jira. Taabdaa himaa dhiistamme nama muraasa qofa argaara dhugaa. Illee maaf dhiistan? Ani immoo gaafii isin na gaafattan isinii deebisaaraan. Qooyee sabadde jirta? Yaa malaaf goli kee kana guuti. Dhuguma poolisii kiyyaa. Intala sikkoo mandoo baga jiraatti. Nami walumaanuu baga jiraan. Sumayyaan takka silaa gadin teettu mitiin ari'aa akka sheexaana. Wayyoo gaafii keessa. Mi amma ka irriba kiyya rafee waa gamucaan kiyya barumsaanaa galu.
What? كادير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تاتا ويو لفونك يا كوفي نجاح. جرى الحمد لله كدير هتسبق جرات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبونت انت لسبح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا والله كما أرجع دي بساجرة برا أنا ممر كما أرجع دي بساجرة ماله يا ملا بقولك يا كان أقول دي مرة ودا كرتم يرجع شو دي سببوليرا والله وري جبت وندو مالتشو أورم تيجا وفي مكان أورم تيجا وري جبت وندو مالي يا ساتر مالي تشوفي تتكو ويا ربي جدًا ديما يا سادة ما تندم نبروان ندرا ندب بسي زاراتو نزاران توتا زارا سني يورومو سني زارا دامو إسي تميمي زارا إسي أمبيكو مو نما براتي يدبس على كل حال. أي سيفين دي بسا سارة سيفين دي بساش أهد سيفين مي سي دي بسا سارو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرى الحمد لله. وي أنا موسي ما نمرت يسوتن إنجال الدوك. إسي ما ترى نمت يسوتن إنجال الدوكا. يا سارة يونا كني توان مقدنا كني مليتنا نانكني. Dia soyu galgalese kuma di dama nga tabi single chagasti ma la jira ufata inna lillah sina namni kon subhanallah ma erroro kulla jira ma kulla rasitti fakkade astaghfirullah alazim يا جمال تزل ديمتسي كل في سيساسي ديمي بكت كل فان كل في ديمتي عجائب والله ما لسا أمني أكنا سبحان الله نمي تكتبكم والله هنا ما عجائبة
برورنا ورسكو ربالجيدا أزل ديمتي Gasti single chakota. Anicho, walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sadam ken galatumi wallah. Akan tiada kasih puliho ya Tiko ano? ya teman jete. Tiko siya na yada ni badi. Atis akan ambadia kita kabadi. Aku kamu. Luguma si nagare ranjirtu sa mujiddu kana ranjirtu. Kamu ada. Macam bisa. Kita akan balik di kawan tila kami itu. Itu orang Arab Somalia negara tu. Ugada. Kalau mah. Am sirba ganu de biti amma. Doktorat. Gota ni nama dibba foi as keessa jirta cal'istanii nu caqasattanii isa. Amma akka seeni adumaan darteeti. Seeni amma kana kana. Abdi inu bicha argara walla warra taata godara. Nama murad. Tanto da me ali. Chego. Uy. Erimni koo tokko na qabeera ammoo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bete. Kiyya moo? Balagi na nito. Kaya. No, okay. Akkasuma gizee tokko tokko. Akkana ko Itoophiyaa keessa jiru akkana Itoophiyaa qabanaman qababeete mana firaa'u neetworkiin naga qabate Gizee tokko tokko akkasuma anfu. Tahu aku dah. Innaga Dr. Keria. Lupa tu baru tiara kan, tiara musuh kanan jalan, nube tahaso kanan.
إيفا ماسي ولا لا جرادي سبكة الربا لا تجرادو أنا رفودو والسرقنا والسرقتي نوتشي جيم تبتاتي أتقوى تاتو إنجرا جالسة كيتي شات بري نيكرا نتوكي إنكم والله نتوكي إنكم بنالي شات قوتي لا نبرا تيسي شات قوتي أگر تري नहीं नासिस एबरा दिसे माले ओके अतिल लेक्चर यो कोते अनिल लेक्चर को बनाओ बक्का चाट गोरिया का चाट गोना चल बना के सिर्फ चाट गोदा कान हां सिर्फ चाट गोदा बस चाट को दे अब चाट को चल बना मर namni nu moosisu sin jiru doktor keenyaati arafu ede jedhe ofirraa guyyaa biraa walitti deebina. Ayyees abibtitti sitti haa tole. Eshi eshi. يا أمتا كومنتي الربا نقبسيفتني ليش